Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya. An leellisaa Oromiyaati. Kan irratti argamtan kun ammootu leellisaa Tuubiidha. Maarreegaa akkuma beekamu ji'a keessatti argamnu kana ji'a Ramadaanaa, ji'a ulfaataa, ji'a kabajamaa, ji'a Rabbiin jalaa harka qabatan, ji'a laafadhaa fi rakkataa ofiitiif birmatan kana sababeeffachuudhaan dhalattoonni Habee fi naannawa ishii godina Arsii Aanaa Roobee magaalaa Habee fi naannawa ishii jechuudhaan guutuu addunyaarraa walitti birmatanii hala waliin jedhan. Gaayaanni kun gaafa dhiyaatu nama tokko lamaan dhiyaatee ture. Sheek Abdul Malik nama jedhamuun guruppiin kiriit godhame. Nama shan hin caalle miseensa of keessaa qaba. Maarreegaa miila diriirfatee miseensi nama shaniin eegalee 50 ol guddate. 50 guddatu qofan dhaabanne bira dabre. Guutuu addunyaatitti akka internaalaa ta'e Ameerikaatti, Awurooppaatti, Eeshiyaa baha fagoo fi giddu galaatti akkasumas Afrikaatti miila isaa diriirfatee dhalattoota magaalaa Habee fi naannawa ishii walitti qabe. Dhalattoonni Habee fi naannawa ishii bitaa mirgaa birmatuudhaan ollaa isaanii, rakkataa isaanii kanneen magaalaa fi baadiyyaa keessa jiran kan waan nyaatan ni bulan hin qabne, kan yoo buna argatan soogidda argatuu hin dandeenye, kan dhaamaa bulan bakka ifaan hin geennetti gaazii dhabanii, kan soomanaaf waan nyaatanii ittiin soomanan hin qabneef harka diriirfatanii gaa waan Rabbiin dandeessise arjoomuudhaaf walitti sassaabaman. Guyyaa 10 hin geenye keessatti bakka jiran guutuu biyyoota ardiilee lakkooynee kanarraa walitti baba'anii gargaarsa barbaachisu taasisan. Gargaarsa kana keessatti gaa gad aanan ammallee ni guurame qarshii 1,000 ol aanan hanga qarshii 20,000tti mataa mataan kennanii waan qaban Rabbiin waan dandeessisu hundi isaaniitu arjoomanii obboleewwan firaa fi maatii ollaa isaanii kan naannawa isaaniitti rakkatan alagaa eenyullee osoo hin jenne firaa fi alagaa osoo hin jenne eenyullee ta'ee rakkataa naannoo san keessa jiru amantiinis osoo adda hin qoodin hunda isaaniitiif harka diriirsuudhaaf waadaa galan. Maarreegaa guyyoota muraasa kana keessatti mallaqa guddaa gara 300,000tti siqu jechuudha. Akka odeeffannoon amma nageetti 300,000 gahee jira. Hanga ammaatitti kan waadaa galamee hin kaffalamin kan kaffalamaa jirutu jira. Mallaqa haga naga'u kana walitti qabanii wantoota adda addaa gosa raashinaa waan barbaachisaa ta'e gaabbitanii qopheessaniitti jiran. Har'aa boritti dhiheenya kanatti torbee tana keessatti haga guyyaa 3 uf nu dura jirtuutti jechuudha. Haga yeroo an sagantaa kana qopheessutti hiranii rakkataa kana biraan gahuudhaaf qophii isaanii xumuranii jiran. Maarree wanti hafes jira. Obboleewwan keenya kanneen dhalootan naannawa Habee fi magaalaa Habee fi naannawa ishii taatan kan oduun keenya kun isin bira hin gahin hangarraa ture. Kan garee keenya kanatti hin makamin, kan obboleewwan keessan nu faana taatanii biran dhaabatin guutuu addunyaarra kan jirtan yaamicha obbolummaati isinii goona. Koottaa harka keessan diriirsadha, sadaqaa Rabbiif kennadha. Waan dalaytan mindaan Rabbiirraa rakkataa keessan gargaara. Akka namoomattis akka amantiittis rakkataa ofii bira dhaabbatuun waanuma barbaachisuudha. Maarreegaa dhaamsa keenya erga kanaan dabarfannee qophiin amma itti jirru qophii baay'ee akka ajaa'ibaatitti nama hawatu, nama si'eessu, nama jajjabeessu, kan rafillee dammaysee sadaqaadhaaf rakkataa ofiitiif ammoo dirmatuudhaaf nama kakaasu waan taateef jecha dhalattoota Habeetii fi naannawa ishii kanneen waan kana kiriit godhanirraa kaasanii hanga hirmaattota yaada fi mallaqa humnaa fi dandeettii leecalloodhaan warra hirmaataniitti galanni keessan mindaan Rabbiirraa isinii haa ta'u jennaan. Kanumatti dabaluudhaan hoogganaan garee kanaa Sheek Abdul Malik akka jedhanitti ji'a Ramadaanaa tana keessa jiini tun ji'a khayrii kutaa 3 qabdu. Sadiin tana keessa milkaa'uudhaaf ji'a namuu carraaqu waan taateef jecha obboleessa keenya kan fagoo jiru haadha teenya humnoota dadhaboo sheekolee diin islaamaa barsiisan kan qarqaarsa tokko hin qabne mindaa Rabbiirraa malee waa tokko hin qabne bakka jiranitti qarqaaruun dirqama waan taateef jecha namoota waan kana qarqaaran mindaan keessan Rabbiirraa isiniif haa ta'u. Rabbiin nama anaafi jedhe isin haa taasisu. Nama Rabbiin anaafi jedheen isin haa taasisu jechuun Sheek Abdul Malik dhaamsa isaanii dabarsan. Maarreegaa kana qofaa miti qindaawanii guutuu addunyaarraa biyyoota garaagaraatirraa qindoominni isaanii lafarratti sabatee waan haga naga'u kan raawwatanii rakkataa isaanii ol qabuuf waadaa galaniiti jiran. Kana qofaa miti imaamni masgiidaa sheekoleen magaalaa Habeetitti argaman bebeekamoo ulamoonni gurguddoon humna isaanii, yeroo isaanii, dandeettii isaaniis hunda isaanii irratti qisaasanii waan kana nu waliin ta'uudhaan
ba'aatana amaanaatana baatanii waan kana galmaan ga'uudhaaf isaanillee qophii isaanii xumuraati jiran maarreegaa isaanillee rabbiin jazaa teessan isinii haa kafalu jennaan akkasumas bulchiinsa magaalaa Habee fi warroota gandatti naannoorra jirtan kanneen danqaa adda addaa yaadaatti jirtan gargaarsa lammii teessaniif obboleeyyan isaanii asii taasisaniif kan dura dhaabbachaa jirtan waan akkasiitirraa akka of qusattan yaamicha obbolummaa isinii goona maarreegaa obboleewwan keenya kanneen dhalootan magaalaa Habee fi naannoo isii taatan ammallee irra deebi'uudhaan yaamicha isinii goonutu jira yaamichi keenya obboleewwan keessan kan ollaa keessan firoottan keessan rakkataa keessan naannoo keessanitti argamu gargaaruudhaaf akkuma gandaatti humna qabanii walitti bu'an kanatti dabalamaati gargaarsa barbaachisu nu wajjin rakkataa kennaaf hirphaa rakkataa kennaaf dirmadhaa rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu jennaan akkasumallee abbootii qabeenyaa kanneen biyya alaatitti argamtan dhalootan magaalaa Habee fi naannoo ishii taatanii kanneen biyya keessatti argamtan abbootii qabeenyaa gurguddootu jira kan jireenyan habirraa fagaattanii fi kan habin keessa jirtanillee gargaarsi maqaa garee xiqqaa kanaatiin ijoolleen yookiin namoonni ala jiran eegalan kana isinillee akka cinaa dhaabbattanii gargaarsa keessan lammii keessanii daandii kanaan nu faana taatanii gootan nutillee asumaan yaamicha kenna isinii dabarsina maarreegaa hanga sagantaa kana an qopheessee isinii dhiyeessutti adeemsi keenya akkuma itti fufetti jira mallaqa walitti sassaabuunis dachaadhaan dabalaati jira namoonni illee si'aayinaan akka gaarii inumaa daballeeti hin guurra ammallee jechaati jiranii firaa fi ollaa isaanii rakkataa naannoo isaanii jiru hunda bira dhaabbatuudhaaf qophii isaanii xumuranii warra waan kana ijaaran irraa kaasee as keessatti sadaqataniif rabbiin jazaa teessan toltuudhaan isiniif haa kafalu nama har'a dalagatee bormindaa rabbirraa eeggatu rabbiin isin haa taasisu nama waan dalagatee rabbiin anaaf dalagatte jedhuun hunda keessan rabbiin isin haa taasisu isiniin jedha anillee achi keessatti akka nam tokkotti hirmaataatiin jira hundi keessanuu nu faana taatanii rakkataa naannoo keenya akka gargaartan asumaan dhaamsa kiyya isinii dabarsa maarreegaa sagantaa bal'aa of duratti viidiyoo fi suur-sagalee adda addaa qabadheeti gaa suuraaleen garagaraa yeroo na bira ga'etti gaafa sirni rakkataadhaaf hiramu sun taasifamu qabadheeti isinii dhiyaadha agasittuu gaa kan isin faana ture leellisaa Oromiyaati kan irratti argamtan kun ammootu leellisaa tiyuubidha maarreegaa leellisaa tuubiin keessanii waan diimtuu santu kun sabiskiraayib godhaa sabiskiraayib gochuun miseensa keenya tahaa isiniin jedha horaa budaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh